Jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun torbaanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu qophii mil'uu tibbanaati. Mil'uu keenya irraatiin taateewwan torbaan kana raawwataman irratti fuulleffannee sunuun gurra isin buufna turtiin keessaan nu wajjin haa ta'u jenna. Erga muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniitii kaasee jijjiiramoonni garagaraa biyyattii keessatti mul'achaa jiru. Keessattuu hooggantoota asiin dura yeroo dheertuuf waajjiraalee adda addaa akka qabeenyaa mataa isaaniitti dhuunfatanii bulchuun hawaasa irraa miidhaa garagaraa geessaa turan taayitaa irraa kaasuun namoota haarawaan bakka buusaatiin jiru. Haaluma kanaan waajjira yookiin dhaabbileen olaantummaa murnoota TPLFtiin to'atamuun qabeenya uummataa jumlaan saamamaa turan keessaa dhaabbanni Itiyoo Telekoom isa tokkodha. Dhaabbata Itiyoo Telekoom waggoota 5 oliif hoogganaa kan turan Dr. Andu'aalam Admaasis tibbanuma taayitaa isaanii irraa kaafamaniiru. Iddoo isaan irraa kaafamanitti hooggantuu ta'uun aadde Fireewoot Taammiruu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin muudamaniiru. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom iddoo qondaalonni wayyaanii maallaqa kitilaan irraa hammaarachaa turan akka ta'e guungummiin jabaan hawaasa keessaa dhagamaa tureera. Asuma kanuu kanayyuu wayitii dhalattoonni Oromoo weerara poolisoota addaa naannoo Sumaaleetiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun dirree irratti facanii deeggarsa tattamaa barbaadanitti karaa dhaabbata Itiyoo Telekoomiitiin gargaarsi maallaqaa SMS'dhaan akka sassaabamuuf yeroo haalli mijaa'e hawaasni maallaqa arjoomuu eegalutti hooggantoota olaanoo TPLF keessaa tokko kan ta'e ajaja isaaniitiin Dr. Dabratsiyoon Gabre Egzaabeerin maallaqni lammii sassaabamaa ture kun akka danqamu taasifameetiin ture. Damni dhaabbanni kun akka sabaa fi sablammii biyyattii sanitti haa ta'u uummata Oromoo irratti raawwachaa ture hedduudha. Finfinneen tibbana kantiibaa haaraa simatteerti. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii qondaalota oppiidoon qabdu keessaa nama sodaa tokko malee saamicha dachee Oromiyaa irratti maqaa maastar pilaaniitiin gaggeeffamuuf shira wayyaanotaan xaxamee ture adda dureedhaan nama mormuun sagalee isaa dhageessisee dura dhaabbataa turedha. Injiinar Taakkalaa Uumaa jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti har'a mul'ate sababa kan ta'e maastar pilaanii qindaawaa Finfinnee dura dhaabbachuun saamicha lafa Oromiyaa fi qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee jiraatan buqqisanii yoomsuuf karoorfamee ture ifatti mormuun harkaa fashaleessuu keessatti shoora guddaa nama taphatanidha. አዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waa'ee magaalotaa miti gaaffeenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaan isaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። ፊንፊኔን ታን ኦሮሞ ቀኤሳ ራ ቡቅፍቴ ዮምሲቴ ዲብዶ ሶንታኔ መጋላ ሰባ ሁንዳ ሐመቴ ወልቅጡማን ተጃጅልቱ ተው ቀብዲ ጀዴ ነምኒ አመኑ ኩን ትበነ ከንቲባ መጋላ ፊንፊኔ ተውን ሙደመኔሩ ቢሮ ጌጅበ ኦሮሚያ ሆገና ካንቱራን ኢንጂነር ታከላ ኡማ yaa'ee ariifachiisaa mana maree magaalaa Finfinnee lammaffaa bara hojii shanaffaa tibbana ta'ameen kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun muudamaniiru. Injiinar Taakkalaa Uumaa miseensa mana marichaa waan hin taaneef hanga filannoon gaggeeffamutti itti aanaa kantiibaa ta'uun garuu hojii kantiibaa hojjetu jedhameera. Injiinar Taakkalaan osoo gara itti gaafatamummaa kanatti hin dhufin dura hoogganaa abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa turan. Sanaan duras hojii gaggeessaa piroojeektii qindeessaa qabiinsa ragaa lafaa magaalaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa ta'uun erga tajaajilaniin booda kantiibaa magaalaa Hoolotaas ta'uunis hojjetaniiru. Injiinar Taakkalaa Uumaa hanga gaafa filannoo bara 2000 duratti miseensa koongireesii biyyoolessa Oromoo turan. Injiinar Taakkaleetti aanuudhaan aadde Daagimaawut Mogasii fi Dr. Salamoon Kidaanee itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'anii akka hojjetan muudamuun irbuu seenaniiru.
Kantiibaan magaalaa Finfinnee duraanii obbo Dirribii Kumaa dheenyuma kana muudamni ambaasaaddarummaa pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomatiin isaaniif kennamuun kan yaadatamudha. Obbo Dirribii Kumaa kantiibaa haaraa iddoo isaanii bu'uun aangeeffaman Injiinar Taakkalaa Uumaatiif furtuu waajjira tibbanuma walharkaa fuudhinsa taasisuun hojii eegalchiisaniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uu muudamuu Injiinar Taakkalaa Uumaatiin miirri deeggarsaa cimaa fi yaadonni mormii hagoon hawaasa keessaa dhagamaatiin jiru. Kun mil'uu tibbanaati ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mana dhiigni ilmaan Oromoo kumaatamni cubbuun itti dhangala'ee fi olaantummaa TPLF qofaan waggaa 27 qabamee kan ture waajjirri odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa yookiin tikaa wayyaanee baroota dheeraa kana cufaa nama sirnichaaf amanamoo ta'ee fi lubbuu lammiilee qulqulluu gaagaa ture nama Geetaachoo Asaffaa jedhamuun hoogganamaa kan ture. Dr. Abiyyiin ergaa gara aangootti as dhufaniiti akkuma waajjiraalee hedduu irratti jijjiirraa hooggantoota taasisaa jiranitti dhaabbata tikaa kanaa fi raayyaa ittisa biyyaa irrattis hooggansa haaraa muuduun ni yaadatama. Iddoo obbo Geetaachoo Asaffaa buufamuun kan muudaman Jeneraal Adam Mohammad hojjettoonni waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa keessa dalagan miseensummaa dhaaba siyaasaa keessaa bahuu qabu yookiin ammoo waajjira kana gadi dhiisanii deemuu qaba jedhanii kan ibsanillee tibbanuma. Waajjirri kun siyaasa irraa walaba ta'ee aantummaa uummataatiif kan dhaabbate gochuuf riiformiidhaan hojjetamaa jiraachuus Jeneraal Adam dubbataniiru. Dhaabbaticha siyaasa irraa bilisa gochuun alattis lammiileen Itoophiyaa hundi kan keessatti hojjetanii fi itti hirmaatanis ni taasifamaa jedhameera. Mil'uun akkuma itti fufetti jira. Torbanuma darbe kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hanqina sharafaa biyyattii mudateetiin ture furuuf doolar hedduun biyya alaa irraa gara biyyatti seenuuf akka jiru eeruun lammiileen biyyattii maallaqa biyyoota alaa kanneen harka keessanirra jiru yeroo torbaan lamaa hin caalle keessatti hatattamaan gara baankilee biyyattiitti geessuun akka gara birritti sharafattan jechuudhaan ibsa kennaniitiin turan. Kana godhuu baannaan garuu kisaaraan lammiilee mudachuu akka malullee Dr. Abiyyiin itti dabaluun ibsaniitiin turan. Kun kanaan osoo jiru tibbanuma maallaqni karaa seeraan alaatiin biyya baafamuun gara biyyoota garagaraatti dabarfamuudhaan wayitti yaadamutti eerumsa hawaasaa fi tattaaffii humnoota tikaa fi poolisii federaalaaf naannootiin to'annoo jala oolfameetiin jira. Torbanuma kana Walloo aanaa baatetti birriin kuntaala 6 fe'amee fi baay'inni isaa miliyoona 24 ta'u seeraan ala fe'amee socho'aa osoo jiru carraaqqii qeerroo fi poolisoota naannichaatiin to'annoo seeraa jala oolfameera. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee irraa gara naannoo Sumaalee Jijjigaatti geessuuf doolari 570,070 konkolaataa piikaappiidhaan fe'anii imalchiisaa osoo jiran to'annoo seeraa jala oolfamaniitiin jiru. Kun to'annoo seeraa jala kan oolfame godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti akka ta'ellee saba himaalee mootummaa gabaasaa turaniiru. Walumaa galatti akka poolisiin federaalaa beeksisetti maallaqni karaa seeraa alaatiin biyyaa baafamuu yaalamaa ture guyyoota muraasa darban kanneen keessatti qofa maallaqni doolaara miliyoona 10 ta'uu kan to'annoo seeraa jala oolfame ta'uun gabaafameetiin jira. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya mil'uun har'aaf jennee qopheeffannee kan hangammaa daawwachaatiin turtanidha. Isin wajjin kan ture aan Usmaan Baayuuti. Ogeessa kaameraa fi qindeessaa suur sagalee Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan torban ammoo qophiilee gama biraatiin walitti deebina. Hangasifuu nama torbaanii nu haa taasisu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufu fayyaa ta'a.